warri tapha addunyaa liiviidhaan laaluu barbaadan mala kamiin akka laaltan isiniif himsa. wajjin baasniin jira. Dura assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu warra amantaa biraa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Dura waan isin hubachiisu viidiyoo kana guutuu isaa yoo TikTok irratti kan fe'u taate ni adabsiisa na fakkaate. Kanammoo akkam gootanii na hordofuu dandeessu. Guutuu isaa YouTube irraa argadha. YouTube yoo seentan subscribe gochuu maatii koo gochuun dagatina. Anna amma waan asirratti YouTube irratti isiniif fedhuuf achi isin geessuuf osoo hin ta'in ni adabsiisa na fakkaate. Waan sodaadhaaf jechuudha akeekkachiisa hedduu waan qabuuf kanaaf jecha copy link illee TikTok godhuun dagatina. Linkii isaa isinii kaayaa yoo linkiin sun ka hojjetu diduu taate aappii kam akka buufattan isin argisiisa. Aappii sanis lamaan wal bira dalaga malee kophaa isaa hin dalagu. Yoo namni tokko qabaate mala salphaadhaan share ta'uu danda'a nama tokkoof jechuudha. Aappiin sunis kamii hojjettanii aappiin kana mala nama biraatiif ittiin share godhuu barbaadan sharein hin jira walii qabdan akkanuma share gootanii share naa gootanii imo irratti ta'a WhatsApp, Telegramii, Bitoomii waan adda addaa irratti hin ta'a jechuudha. Akkamii godhuu dandeessan fakkeenyaaf yoo isin argisiisu taate nam tokko yoo share godhe fakkeenyaaf nama kanaaf yoo share godhe akkasuma aappii kana inni asumaan gadhaa akkasuma install dura waan qabuuf akkasitti buufachuu danda'a isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Maatii koo ta'uu hin dagatina. Yaada qabdan waan nama barbaachisuu fi waan gaggaarii jedhamu asirraan isiniin gaha. Galatooma isiniin jedha isin jaalladha hordoftoota. Akkamiin bantanii ilaaluu yoo barbaadan aappii san jechuudha mala gabaabaani nama dhibu kuma chaanaalii itti fayyadamtanii gadxiixanii كرة تونس عن طريق العيدوني مريح akkanumatti isinii fida jechuudha. Baak jedhee yoo duubatti deebi'e duubatti ammas duubarraa isin argisiisa kabajamtoota hordoftoota koo akka isiniif galu jechaadha. Namoonni dura qabdanii yoo qabaatanii namoonni dhabdanii gaggaafattan hedduutu jira. Nama tokko qabaate mara salphaadhaan share gochuun danda'ama akka dura isin argisiisetti. Kun akka kana irratti dhooftanii Yaasin TV yoo gadhooftanii banama. Taphoota hedduu of keessaa qaba. Ka dura taphatame illee ni argisiisa. Isin chaanaalii kana filattanii tuu kanallee filattanii sirriillee ni argisiisa. Akkanatti isinii fida jechuudha. Waa baay'ee gaariidha. Baay'ee shabakallee baay'ee hin barbaadu. Bakka bareeda. Isumarra fayyadamaa jirra jechuudha. Akkasii isiniin jedha yoo isinitti tolee yaada keessan kunuutu jala na ibsa. Akkasuma waan gaggaarii waan barbaachisoo jiraate asumarraan isinii fida inshaallah. Nagaatti.